Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen chaanal Afrikaa Samsiin irratti hordoftan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha warroonni Oromoo taatan jechuudha namni Oromoo taatan kamiyyuu gargaarsa chaanal Raayyaa Studio warroota aartii Oromoo guddisan jechuudha akka bira dhaabatan kabajaadhaan isin gaafadhachuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha akkuma beekamu Raayyaa Studio chaanal ugguramee jira jechuudha. Kanaaf peeshinii jechuudha sign in gootanii jechuudha. Linkii description boxii video kanaa jala isiniif kaa'a. Linkii jala ilaaluudhaan akka sign in gootanii gargaarsa taataniif kabajaadhaan isin beeksisa jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha gara sign in gochuutti osoo isin dabarsin irratti warroonni gama chaanal Afrikaa Samsiin haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsiin akka subscribe gootan isin gaafadhachuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha chaanal Afrikaa Samsiin subscribe godhuuf maal gootu al tokkoof YouTube keessan egaa haala kan hin galtanii booda maal gootu iddoo gubbaa kanarratti Afrikaa Samsiin jettanii haala kanatti barreessuu jechuudha. Haala kanatti erga barreessanii booda maal gootu maqaa gara jallaa kanatti argamu kanatti al tokkoof cuqaasuudhaan sarchi gootu. Sana booda jechuudha profaayiliin Afrikaa Samsiin haala kanatti isinii ba'a asirratti kilik gootu. Sana booda barreeffama diimaa subscribe jedhu kanarratti kilik ni gootu. Sana booda mallattoo bilbila fuulduraan baatu kanatti kilik godhuudhaan isa irraa olii ol kan jedhu kanarratti guutuun akka viidiyoo nuti sirra galakkifnu daddafee isin qaqqabu taasiftuu jechuudha. Kanneen diskiripshiniin eessa jettanii gaafattaniif ammoo jechuudha. Al tokkoof viidiyoo diskiripshinii yookaan ammoo liinkii jala barbaadne sanatti kilik haala kanatti ni gootu. Tole obsaan kanatti erga viidiyoo tabsiiftanii booda maal gootu asirratti jechuudha yookiin barreeffama kana yookiin ammoo xii kanarratti al tokkoof kilik ni gootu jechuudha. Asumarratti barreeffama kanatti kilik haala kana yoo gootan haala kanatti linkiin jala kanatti isiniif argamaa jechuudha. Kanaaf anama linkii kana jechuudha iddoo gara jallaa kanarratti isiniif kaa'aa jechuudha. Fakkeenyaaf teelegiraama keenya jooyin godhuuf gaafii gaafachuuf wantoota garagaraatu linkiilee garagaraatu asii jira. Haala kanatti linkii jala kana isiniif kaa'aa jechuudha. Kanaaf warroonni diskiripshinii hin beeknes asumaan akka argitan isin beeksisa jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Anama linkii iddoo biraa irraa waan qabuuf linkii achirra deemee isinitti agarsiisa. Tole yogguu iddoo linkii geettan maal gootu al tokkoof linkii descriptionii boxii viidiyoo kana jala ilaaluudhaan al tokkoof irratti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu sign this page kan jedhu kanatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda jechuudha iddoo jalqabaa kanarratti maqaa keessan barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo jedhaani ayyee first. Sana booda gara jallaa kanatti maal gootu iimeela keessan guutuu jechuudha. Haala kanatti erga iimeela keessan guuttanii booda maal gootu sign this page kan jedhu kanatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda haala kanatti sign in taa'aa jechuudha. Haala kanatti sign in gootanii nama kana gargaaruu dandeettan jechuudha kaffaltii tokko malee. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Haala kanatti sign in godhaa bira dhaabbadhaa isin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jedhu barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti viidiyoo keenya laayik share gochuudhaan hiriyoottan keessan akka nuuf qaqqabsiiftan kabajaadhaan isin beeksifna.